Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanii fi haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonnii fi maatiin yuutuubii chaanaalii Tiriinitii Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu? Nageenyi keessan badhaadha. Ana bira Waaqayyoof haa galatu, wanti hundumtuu nagaadha. Egaa akkuma kanaan dura qo'annaa mul'ata Yohaannis wajjin jalqabne har'a boqonnaa lamaa ergaa waldaa Efesooniif ergame wajjiniin qo'anna. Amma sanattuu warri Tiriinitii Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib gochuudhaan miseensa keenya akka taatan sheer gochuudhaanis hiriyoota keessan biraan akkanaaf geessan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Ergaa waldaa Efesoon seenduubee Efesoon. Seenduubeen magaalaa Efesoon maal fakkaata yoo jenne magaalaa kana eenyu akka hundeesse ifa ta'uu yoo baates Aleksaandar Guddichi bara 334 dhaloota Kiristoosin dura Faaris injifachuu magaalattii akka bulchee argina. Bara 133 dhaloota Kiristoos duratti magaalaa guddoo bulchiinsa Roomaa jalatti dabarte. Magaalli kun Phaaximoo irraa maayilii 6 fagaatee argama. Wantoota magaalattiin ittiin beekamtu keessaa immoo miidhaginaan beekamtii waan taateef ifa Eeshiyaa yookaan miidhagina Eeshiyaa jedhamtee waamamti. Daandiiwwan kallattii sadirraa dhufan ishee keessa qaxxaamuru waan ta'eef daldalaan baay'ee beekamti. Giddugala aadaa, siyaasaa fi amantiitiinis baay'ee beekamti. Galma waaqa tolfamaa afaan warra Roomaatiin Diyaanaa jedhamuu fi afaan warra Giriikiitiin immoo Arxemis jedhamus magaalaa kana keessatti argama. Dubartiin kun yookaan immoo kan waaqa tolfamaa Artemis yookaan Diyaanaa jedhamtu kun intala Zeus waaqa Giriikiitii jedhamtee beekamti. Kanaaf warri Roomaa immoo yeroo maal jedhu obboleettii keenya obboleettii Apolooti jedhanii maqaa ofii isaanii Diyaanaa jedhanii waamuu jechaadha. Karaa biraa kan isaan ittiin amanan immoo waaqarraa gadi buuti jedhaniis amanu jechaadha waaqa tolfamtuun kun. Isheenis waaqa dubartootaa harma baay'ee kan qabdu gadaamessa warra dhala dhabanii kan saaqtu jedhamnu waan jedhamtuuf mana qulqullummaa keessatti tajaajiltoota dubartoota 1,000 qacarattee jirti jechuudha waaqa tolfamtuun kun. Kanaaf namoonni dhala dhaban ardii ishee hundarraa achi dhaqanii isaan waliin sagaagaluun aarsaan isaanii fudhatama argata. Akkasumas hojii mooraatiin baay'ee kan beekamanidha. Kun hojii wangeelaa keessatti wallaansoo guddaa kan turedha. Waldaan Efesoon kan dhaabbatte tajaajila Apoloosii fi Phaawulosiin kan hojii ergamootaa 1824 gubbaa argachuu dandeessu jechaadha. Kunis duula wangeelaa isa jalqabaa irrattidha. Phaawulos mana sagadaa Yihuudootaa seenee erga barsiisee haadha manaa fi abbaa manaa kan turan Aquilaa fi Piriskilaa Qorontosii fidee achitti dhiisee gara fuulduraatti akka deebi'u waadaa eegalee fi deeme. Sana booda Xiimotewos erge. Kaayyoon isaas barsiisa sobaa akka ittisuuf ture jechuudha. Qajeelfamoota garaagaraas kenneerafi waldaa kanaa. Kanaafuu Aquilaa fi Piriskilaan Apoloos barsiisota yoo ta'an Xiimotewos fi Yohaannis ammoo sortummaadhaan waldaa kana tajaajilaa turan jechaadha. Kanaaf tajaajiltoonni isaanii Aquilaa fi Piriskilaa, Apoloos akkasumas Xiimotewos fi Yohaannis jechuudha. Waldaan Efesoon waggaa dheeraadhaaf kan ishee rakkisaa ture inni guddaan barsiisa sobaati. Jeequmsa garaagaraatiin jechaadha. Phaawulos imimmaan isaan tajaajilaa akka ture hojii ergamootaa 20:19 gubbaatti ibseera. Qormaanni Yihuudotaa baay'ee hamaa akka tures dubbateera. Jaarsolii isaanii baay'ee akeekkachiise Phaawulos ofitti waamee jechuudha. Phaawulos waggaa 3 guutuu isaan tajaajilaa ture. Waldaa Efesoon kana Phaawulos waggaa 3 tajaajilee jechaadha. Kanaaf baay'ee isaan barsiiseera, baay'ee isaan cimseera jechuudha. Barsiisa sobaa waldaa kanatti baay'ee hammaachaa ture. Kan argamu immoo hojii ergamootaa 20, 30 amma 31 waggaa dubbiftan waldaa kana raasaa akka ture argina jechaadha. Barsiisni sobaa kunis barsiisa warra Niqolootaati. Barsiisni isaanii kuni yoo jenne booda kan ilaallu ta'a. Ergaan kun isaa harka mirgaatiin urjoota 7 qabee baattuu ibsa 7 gidduu deddeebi'uuti jedha. Akkamittiin Yesuus Kiristoos waldaa kanatti yeroo irra kana dubbatu mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 1 waggaa dubbiftan ergaan kun
isa harka mirgaatiin urjoota torba qabee baattuu ibsaa torban gidduu naanna'uuti. Urjoonni torban akkuma kanaan dura isiniin jedhe tajaajiltoota waldaa sanaati. Waaqayyo tajaajiltoota inni qaba harka mirgaatiin irratti isaan baata. Baattuu ibsaa torban jechuun immoo waldoota san torba jechaadha. Maal jedhaa ergichaan hojii kee beekaa obsaan danda'uu kee namoota hamoota jalatti kan hin dhiifne ta'uu ishee ergamoota sobduu qaanessuu maqaa kootiif jettee obsaan dandeessee akka baattu kana hundumaa nan beekaa jedheetu Waaqayyo cimina waldaan kun qabdu tokko tokkoon ibsaa jechuudha. Garuu jaalala dur qabdu dhiiftee kun waan guddaadha. Maalirraa akka kufte yaadadhu jedheen fallen from very high place jechaadha. Kun afaan Giriikiitti yeroo macaafa isaa argannee dubbifnee waan ol ka'aa guddaa ta'e tokkorraa asii gadi kufuudha. Jaalalli hunduma caala waan ta'eef. Phaawulos warra Qorontos maal jedhee amantii abdii fi jaalalli afeen jiraataa isaan keessaa garuu jaalalatu caalaa jedhe. Kanaaf jaalala dur qabdu turte irraa hin kufte jedhee raawwatee Waaqayyo maal jedhee garaa kee geeddaradhu hojii durichaa turte hojjedhu jedhee. Kana jechuun jaalala irraa kufte gaafa jennu obboloota jaallachuun Waaqayyoon jaallachuun isaan gidduudhaa dhabame jechaadha. Waaqayyo gooftaan dadhabbina keenyas cimina keenyas nuuf kaasa malee akka namaa cimina keenya qofa nuu kaasee dadhabbina keenya dhiisu. Akka warra Luceephaanii dadhabbina keenya qofa nuu kaasee cimina keenya immoo hin dhoksu jechaadha. Kanaafuu kana yoo gochuu baatte sittan dhufaa jedheen Waaqayyo. Sittan dhufa jedheen maal jedhee baattuu ibsaa keetii iddoo isaatiin nan butaa jedhe. Kun baay'ee ulfaata. Torban sana keessaa baattuu ibsaa keetii iddoodhaan kaasaa. Jaalalatti yoo deebuu baatte jedheen Waaqayyo ulfaata baay'ee. Jaalala irraa kuftee ol ka'iinsa guddaarraa gadi darbatamte gadi kufte waan ta'eef toomtus hin darbatanii ofuma keetii kufte waan ta'eef yoo daftee yaada garaa keetii geeddarachuudhaa baatte baattuu ibsaa keetii iddoo isaatiin nan butaa jedhe. Kana jechuun nan dhaamsaa sin balleessa jechaadha. Yaa obboloota koo har'a waldaan Efesoon hin jirtu. Phaawulosis kan inni Efesoon boqonnaa jaalakkoos irraa kaasee amma 17 asii gadee qophaa'aa lola seexanaatiin mormaa hadhaa seexanaa injifachuu akka dandeessanitti jedhee ni waraanaa gurguddaa ja'a hidhadhaa kan isaan hin jedhe akka isaan baadhiisa kana jalaa oolaniif ture. Waaqayyollee akka isaan hin banneef yeroo isaanii kennee waan durichaa turte jaalala duraa sana waan dhiifteef san sirriitti argadheen kuftee irraa deebi'ii yaada garaa keetii geeddaradhu jedheeni yoo itti deebuu baatte garuu nan dhufaa jedheen sittan dhufaa. Waaqayyo namaa dhufuu fi namatti dhufuun gargar sittan dhufaa jedheen. Yoon dhufe immoo baattuu ibsaa keetii iddoo isaatiin nan butaa dhandhaamsaa sin balleessaa jedheen. Kana jechuun waldaan kun har'a akka hin jirre waldaan kun yaada garaa ishee kan hin geeddaranne gara jaalalaatti kan hin deebine akka taate nu hubachiisa jechaadha. Waldaan Efesoon har'a hin jirtu yaa obboloota. Karaa biraa immoo maal irratti argate Waaqayyo hojii Niqolootaa irratti argate barsiisa Waaqayyo hin jaalanne barsiisu. Kiristaanonni bilisummaadhaan nyaata waaqa tolfamaaf dhiyaate nyaachuu qabu jedhanii barsiisu. Amala gadhee fi jireenya naamusa qabu akka hin jiraanne barsiisu. Waan foon gammachiisu raawwadhaa jedhanii barsiisu. Waaqayyo waldaa kanaaf waamicha yaada garaa keetti godheefi. Tokkoffaan jaalala guddaa irraa kuftee Waaqayyo jaalachuu irraa kuftee nama jaalachuu irraa kuftee iddoo ka'aa irraa gadi kufte waan ta'eef daafii yaada garaa kee geeddaradhu hojii durichaa turtetti deebii hojjedhu utoo baate garuu sittan dhufaa baattuu ibsaa kee iddoodhaan fuudha jedhee raawwate. Waaqayyo gooftaan hojii Niqolootaa kanas dhiisi jedheen yaada garaa geeddaradhu jedhee waamicha dhiyeesseef Waaqayyo. Waldaan Efesoon yaada garaa geeddarattee laata? Odoo yeroo sana yaada garaa geeddarattee jiraattee maa baddi? Hin baddu yaada garaa odoo geeddarattee jiraattee. Waldaa kana waan lamatu eeggata. Tokko yoo deebite isa moo'eef muka ija nyaatanii jiraatan. Yoo isa moo'eef muka ija isaa nyaatanii jiraatan. Isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuun an kennaaf jedha. Mukti ija isaa nyaatanii jiraatamu Kiristoos Yesuus. Yoo deebi'uu baatte baattuu ibsaa keetii iddoo isaatiin nan buta jedha. Nan dhaamsa sin balleessaa jedha. Kana lamaantu waldaa kana eeggata. Otoo deebitee har'a waldaan Efesoon hin dhabamtu. Hin deebine har'a garuu waldaan Efesoon hin jirtu. Jedheetu macaafa qulqulluun maal jedhaa namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanatiin jedhu haa dhaga'u jedha. Maal jedha hafuurri qulqulluun waldaa Efesooniin gara kootti deebi'eedhaan
hojii durichaa ture sana deebi'u hojjedhuudhaan jaalala irraa kufte sanatti deebi'i jedhaan. Waaqayyo gooftaan yeroo namaaf kenna. Kan Efesoon akka kanadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Trinity Media Network subscribe gochuun dagatinaa. Kan itti fufu ergaa waldaa Simirnaati. Toora miidiyaa kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaa. Share godhaa. Hiriyoonni keessanillee subscribe akka nu godhan godhaa. Like akkasumas saanduqa yaadaa jalatti yookaan koomentii jalatti waan isinitti dhaga'ame nu barreessaa. Mallattoo beellaa yeroo nuti barnoota garaagaraa gadi dhiifnu akkasiin bira ga'uuf banaa godhaa. Yaada keessanis nuuf qoodaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa.